Wow, 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 wow. What's up? All mabultin isin naga. Nageenyi sembarada. Baga jiraatani arra barat era boda naga isin fuchuudhaaf hanseene so nagaan isinii wajjin oolee haa bulu madhaa maatii keessanii wajjin nagaan oolee haa bulu nagaan haa ititu isin biratti so walwaamaanu saati xiqqaan qabaa har'a nagaa isin fuudhee jechuudhaaf han dhufe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jedheeraanis waaleyna waaleykum assalam warre ol seentan nagaan rabbi isinii wajjin haa jiraatu. So har'a harraban walakka ni artu walakka ni kolfitu walakka ni mo ngammadu unatti fakkaata tingi kono think amma guyyaarraa amma daqiiqa sa'aatii tokko booda nan deema nan barara airportii Amsterdam Schiphol deemeen biyya deema. Warreen hundi zimbilo ayidif amma warri kaan akka jechuu dandeessu. Hawqee kono ganama sa'aatii kana Addis Ababaan jiraan Finfinne Finfinne. Okay. Yeah. So ani jarmias awasas mootummaa Itoophiyaas wakkalee hin deemu jechuun ani sanaaf miti maatii koo arguufi ijoollee koo arguufi warri biyyaasi warri mootummaas akka waan tokko nan eegganne anarraa homaan argamu wanni jiru anarraa dhageesse kanaaf lafaanis ta'e maaliinis ta'e argite ani gabayaa miidiyaanis ta'e simatamu keessan jiru naan qaddaa warri loltanis naan qaddaan durii loleera bar gadaa koo fixeera gadaa keessa nan ga'u lachan keessanuu nan ga'u nagaan uummata Oromoo immoo na barbaachisa keessan jira waan ta'eef maatiin koo akkuma nagaa ta'uu ani hawwu gammadu ijoolleen argitee qellemii fi muggii keessaa maatii qabanii utuu nagaan arganii dhageesse gammachuu kooti isa eebuun koo guddaan isa irratti diriddirii namaan hin qabu isa irratti naan qaddaanis isin nan qadda waan biraan jiru kanaafi maatiin akka maatiin koo na mararu jarallee maatiin marara warri argite ibiddi irratti roobu balaan irra ga'u dhageesse siqaayin arganii utuu anarra ga'eeoo akkam na dhukkubsadaata si anummaan jaarsa jedhan maatii korraa firanatti dhiyaaturra utuu waa ga'e wallahi billahi namnummaan balaan ana
namummaan terroristii hamaa namatti ta'u ana akkasi terroristii hamaa taata karaasi balai maaltu jirare ega maatii yoo maatii kan kee argite namni terrorisu inde bombi qabattee namatti deemtee dhoota bar inde dhageessa kanaafi mootummaan Itoophiyaas argite harka Oromoorraayis fudhadha so kanaan dura isinitti maan ture namni hudhame quba ija nama kaa jedhanii namni hudhame baay'ee hamaadha calluma jedheen du wuxxifata afurri cinnaanii wuxxifata so saatii sana ijessi jaamsuu danda'a so kanaafi kanarratti dirdiriin qabu kabiraa baga jiraattanii biya ani yeroon deemu mootummaas kadhadhee dhageessee embaatii siidhaanis isgoo jedhee abbaan barbaadda waraabaa dhiyeessa ani akkasiinis calluma jedheen seena calluma jedheen ba'a jaajittiin kennu dhageesse akka asii galanii namni biraa galee ilaamee ijoollee gaara jirtan galaayi ani jaarsa keessa yuun jiru dhageesse manguddoo akkasiis miti ani gali jechuudhaaf mootummaanuu argite dirqama kana akkan jedhu naa kennuu hin danda'u bar waan jarri galaniin waan narraa fudhachuu hin dandeenyeef jecha mootummaan nan gaafatu waan nan gaafanne maaltu keessa na galche ani lateeoodha an caffeeraa misi miti yookaan yooni maanyaa miti yookaan intala maraatte sana obboleessi nama fixee ummanni ajjeese sana eenyu goobana so abaa'oonis hin ajjeemne gaafasi ummatatti bahee ajjeese waraanaan ajjeesaniyyuu caqacaqaniidha akkasitti utuun arguuti beeke garuu irraa fagoon jira dhiisaa utuun jedhuuti caqacaqanii akka eenyu intala goobanaa sana diimaa miti ni gurraacha isatu waraana mootummaa fidee dambala facinaatti rukuchiise so isa sana yeroo mootummaani warri qawwee imbaqatee ba'e nama fixanii inni harka duwwaa jira horiidhaa fi shaamizaa adii keeyatee bassoo kaambii diigame keessaa fudhatee bulbulatee bakka jiru beeka inni nu wajjin ture jaala kiyya so isaa gaddeebee deemaa jiru ummataa ijoollee keenya dhumate jedhanii kaambiitti fiigaa jiranii kaambii keessa waraanninu hin jiru so walitti dhufani jaaboodha kan waraana fidee utu isa jedhu dhagaa turani namnuu faa ummatatti dhiyoodha waan ta'eef jaaboon isa kana inni nagaa sibiiliidhaan argite gara dambala facinaa karaa makiinaatti gad dhufaa jira bara asumatti waraana itti darbanilla mucaa keenya kana jeese ilajjeesina yeroon bira ga'u lubbuun keessaa ba'eera ani ijoollee kaan hambisuu baddaa keessa barbaaduu nama dhumate kanaafan ol fiigaa qorichaa way dambala facinaa haakima kilinikii jiraachirraa fudhadhe so ummataa wajjin dabarre nuti yeroon achi gaddeebi'u gubanii jiraniyyuu hanqaaxiloo ta'an bakka akkana
malee akka isiin argite waraana bilisummaa Oromootu obboleessa koo ajjeese jettee eenyuchi goobanaati isiin. So akka sana miti waraanni waluun argine waraanaan. So kanuman jedha aasaa afaanitti na dhufee jennaanani an akka sanaa mootummaadhaan iu qonyi jedhee hin galu ani ummata biiftuu gadaati biiftuu gadaa Booranaa goobanaati yaa gadaa. So esa hin beeknu nuti jaaboo gadaa goobanaati obboleeyyan ijarri. So haa ta'u ani yaa'u akkasitti miti kanaaf mootummaafis waadaan seenne isa loluufis waadaan seenne ummata Oromooti bakka waadaan ani seene garuu saba Oromootiif saba Oromoo tasumayyuu kennuu hin danda'u eenyuufu haganu bakka akan maatiin koo sabni koo hundinuu akka argite eenyunuu itti roorrisuun barbaadu. Kanaaf kanuman jedha kanaaf ani nagaa isin fuudhee yaa'u hin beekanii islaamni du'as jiruusi dhageesse yeroo hundaa ofitti dhiyeessee ilaala islaamni. Kanaaf yoo xiyyaarri gubate yoo ani du'e afootu naa jedha nama tokko miidheen beeku namni tokko naan hin miidhamne. So politikaa irratti immoo abbaa fedhen gadi fuudhee irra deemaa ture. Kanaaf afootu isiniin jedheen wade bararaa'e hedaallau galatooma ulfaadhaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u yoo nagaan biyya ga'e immoo alhamdulillahi jedheen ijoollee koo wajjin nagaa sin fuudha. Duuti koo isinirraan dhokatu dhageesse isin bar sareen Oromiyaallee duutee dhagaamuu feetu bar dhaga'uu feetu bar nama dhiisi argite hantuutii Oromiyaa eenyunuu akka ajjeesu hin barbaaddani warri biyya alaa jirtanii hundinuu warri biyya keessaas warri barate amma teknooloojiin nama walitti fideera hin feetanii. So kanaaf anilleen kana waanani harkaa qabu isiniin gaa jedheeti akkasi bar akkasin kolfa miti walitti mungaariidha du'aa gammachuu walitti mungaariidha. So yooni karaatti du'e silaa awwaala kootiif hin rakkattanii birrii baasa namni jedhu hin jiru baga nurraa du'e achumatti jettu isiniifis gammachuudha warri argite birrii baasuu irratti isin dhukkubsu yoo jiraattan unqeeddi mootende bakka shoo. So warra pileenaatu kafala waan ta'eef isin hin kafaltanii kabraa achi dhaqee gallaan immoo maallutti maan nis waan biraati innis akkasitti kan eeggatu jira. Ani yoo naqe giddu gala taa'een dhugaa fi soba adda baafadhee nan dubbadha dubbachuun koo naaf beeki. Kanaaf mangistiin illee nan ajjeesina ay dubbachuun koo naaf jechuun afaan tuna ho'a bar afaan tuna ho'a waan ta'eef amaluma kooti bakka dhiisa warri gaaraatis dhiisa amaluma kooti.
So ilaal lafas naa kennina investii illee gochuun hin barbaada garuu investii argitee naa godhi naa dubbadhu jedhan hin barbaadu yoo lafa seeraan naa kennitan nan fudha seeraan investii naan godha amma abbaa qabeenyaati anu so kanaan ala naata isiin ta'a abadan hin seenu ani hin seenu politikaa keessan hin seenu ka warra gaaraas hin seenu baay'eeraan keessa garuu ummata keessa ammoo hin baane rakkoo ummata arginaan xaaxesseen himaani xaaxesse በጣም ባለጌ ነኝ ይላል አመል akkasii qabaani ani seera dhabdee wayiti alaal sabaa kiyya kan tuqu eenyurraayyuu hin goru haganuma maatiin koo baatti dhiyaatti oromoon akkan tuqamne nan barbaada dhageesse kanuman jedha kan barsiisota dheengadda dhuman rabbiin haa araaramuufi so maal jennare yaa hireedhuma akka hixaa tarii walitti qabe guyyaa dhalootaa guyyaati duutus bar yoo rabbiin walitti si funaana xiyyaaraanis yoo duuta ta'e makiinaanis yoo duuta ta'e rabbiin walitti nama funaaneeti bakka tokkotti dhumatta so hiree akkasitu barsiisota keenyarra ga'ee madda walaabu baay'ee gaddeera isin hundinuu akka gadditan beeka sorry wanni godhan hin jiru rabbiin jannataan jara haqanansiisuu jenna haganu so wanni biraan jiru yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaan naa jiraadhaa bor galgalammoo tarii yoon achi ga'e isiniin bilbila halo edaa interneetiin hin jiru achi edaa interneetiin hin jiru ay interneetiin hin jiru garuu nama tokko irratti bilbileeni halo ol baabultiin isin nagaan ga'ee jira jedhaani amma kanaaf yeroo gaarii isiniif haa ta'u oromoon hin jaalladha oromoonis akkana jaallatu beeka natti ni mina achuma kaa natti ni mina asi jaallanna waan jedhuun barreessina rabbi sodaadhaan barreessina jechuun akkan jaallatamu ummata oromoo biratti of beekaani beeka nama miine ani weenniidha nama miidhu oromoon miidhu bakka akkas yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagat harriin wal ga'e ba yaa muraaduu harrii baase miti yeroo bira bor wal argina